guyyaa har'aa mana arabitti wayii takkaa deemee mana sana qulqulleessuu yookaan meeshaa keessaa guuruu deemee ture. Gara mana ishee haaraa wayiitti guyyaa tokko viidiyoo isin waraabeera. Achi godaantii garuu baay'ee owwaara waan ta'eef dhiisee deebi'ee jechuudha. Kophaa kiyyallee natti ulfaata hin danda'u jedhee deebi'ee. Ookee seenaa obboleettii kiyya takkaa isinitti himaa. Obboleeyyan kiyya baay'ee keessantu seenaa keessan himachaa jira. Irra caalaan keessan immoo koomentiin hin argamu hin dukkanaa warri jettani koomentiin viidiyoo keessa yoo galu eeyyeen hin dukkanaa yeroo hedduu isinitti ani ijoolleen keessan natti hin barreeffanne seenaa isaanii asuma jalatti viidiyoo jalatti barreessani viidiyoo kaleessa eengadde hojjedhe jala seenaa dubbisa sinii galee malee keessan natti barreessina osoo hin taane viidiyoo makiyya jala jira jechuudha warri gaaffii isinitti ta'e maaliif yeroo hedduu koomentii akkanatti ol baasuun immoo hin ta'u. Yoo baases immoo gurraachee jettanii baay'een keessanii koomentiin dubbifamu jettanii viidiyoo mani kaleessa eengadda har'a hojjedhe jalatti argattu hunda isa waa isin hojjedhe ani waanuma ijoolleen barreessite irraa hojjedhe malee waan takka wanti keessa natti hin barreessine isin jechuu barbaadeni seenaa mucayyoo tokko isinitti hima seenaan ishee akkana yeroo baay'ee naan jette anaanillee xiqqoodha tuqxee jirti yeroo baay'ee atti shamarranuma haamilee isaanii laafaa fi shamarran goota hin taane shamarran baalagee tokko ka jiran warra akkasii bichaa faarsaa ooltaa nuti hin faarfamnu ije seenaa isheellee baay'ee nama kofashiisaa natti himte. Mucayyoon kuni mudannoon kan ishee mudate yeroo Kuweet jirtu waggaa 5 dura har'a garuu waggaa 8 Dubaay jirti. Walumaa gala naannoo waggaa 12 biyya Arabaa keessa tureera jettee mudannoo Kuweetitti ishee mudate maal sitti fakkaate? Ilmi Arabaa yookaan ilma ishee osoo hin taane haati isaa hin duuteetti gayyaa isaa ka jennu akka biyya keenyatti gayyaa jechuun haati kee duute abbaan kee nama biraa yoo sirratti fuudhe gayyaa jedhama akka afaan biyya keenyatti akka biyya nama adda ta'uu danda'a. Innaa osoo isheen rafaa jirtu halkan dhufee bakka ani rafutti guyyaa takka viidiyoo waan akkasii haasa'e innaan safuudhaan jettanii ookee bakka rafutti afaan kiyya keessatti meeshaa isaa qabadhee jette safuu ta'ee ta'uu baatee maasii godha ishee himate afaan kiyya keessatti qabadhee battalumaan kuteetuma rabbiin kun na argu rabbiin kun jireenya kiyya ka gara fuula duraatti argu jettee kuteetuma haga afaan kiyya keessa jiru irra fajjette baay'isawwe akka ishee hin qeeqne rafaa jira jettee. Malee fedhii isheetiin miti osoo isheen rafaa jirtuuti jechuudha. Garuu yeroo baay'ee na cinqaa tureera jettee guyyaa gaafa sanaa afaan kiyya keessatti qabee jetteeni hin kutee kuteetuma afaanuma kiyya keessa fuudhee lafuma buusee hin badee jetteen. Sinii galee achirraan baddee gurbaan achitti gaggabee miire isheen achumaan biyya sana keessa baddee okattee osoo hin beekamiin waggaa takka taa'ee jette. Waggaa takka taa'ee achii booda mucaan du'ee fayyee osoo waa takka isaa hin beekiin silkii kiyyallee manuma sana dhiisee bahe sowwaa qaddaa walattee jechuudha. Silkii maaliif yeroo baay'ee silkii nuti fuunee baanu isumatu nu qabsiisa. Sinii galee achumarraan na barbaadanii na dhiisanii hin beeku ani manichumatti dhiisee badeeni jetteeni mucaa kana akka afaaniin haasaamu miti jettee maaliif rifaatuu faana wal jalaa na jalaa dhufe jetteeni irrifadhe jettee waan afaan kiyya keessa jiru waan ciniinellee hin beeku ani jettee garuu nama ta'uu baree achumarraan nama ta'uu baree gurbaan sun duraanillee waan nan cinquuf waan hin beekuuf yeroo baay'ee of dagadhee rafee hin beeku jettee of dagadhee rafee hin beeku garuu guyyaa tokko of dagadhee rafaa guyyaa'uma sana argate innis jettee waan afaan kiyya keessa hantuuta afaan kiyya keessa jira haa ta'u raammoo haa ta'u maal akka ta'e hin beeku jettee dhugaa dubbachuu fi baay'ee takka kofashiiste mucayyoo kana aniyyuu nan beeka miidiyaa irratti wal beekna karaa feesbuuk jechuudha garuu isheen mee seenaa kiyya kana haasa'ii jetteetu malee miidiyaa irratti argi wal barree waggaa 4 olii koomentii banamaa jalatti wal barree jechuudha osuma haasofnu innaa seenaa kiyya kana mee odeessime jettee hordoftoota ilaalamaan akkasaan naan jedhan jettee badii qabamoo maal godhee isinii jettee dhugumatti ani rifaatuu keessa waan jiruufi malee jechuun karaa mucaan sunumtiyyuu maaliif akka afaan ishee hin beeku eeganii dhugaa dubbachuu fi baay'een keessan safuudha waan jettaniif keessa deddeebi'ee haasa'uu hin barbaadu garuu isheen battalumaan ergii waan kana godhee booda maaliif sin gaafatte beektani hirriba dhabee jetteen haga har'aatti waan kun ergi ishee mudatee waggaa 7 olii
gagaharraatti hirriba nagaallee hirrafuu hirrifadhaa jetteeni yoo xiqqooma ishee hirrafa yoo hin jelle hirrifadhaa erguma guyyaa gaafa mana sanaatii bahee hirrifadha jetteeni ilkaan kiyya karaa mirga jettanii yoo waa itti nyaadha jawlee ergi guyyaa gaafa sana rifaatuurraan kan ka'e rabbiin kun argu jetteeni gar takkotti hadoodee jira haga har'aatti iyyuu hin beeku hadoodee jira maal akka ta'e hin beeku jettee maaliifi rifaatuu keessa ka'anii waan ta'eef maal akka ta'es maan hin beekneef garuu haga har'aatti na hadoodee jira jetteeni mee seenaa kiyya kana badiin godhe moo maal balleesse seenaan kiyya kana fakkaata isiniin jettee jirti garuu maaliifi durumaan nyaara itti kennite waliin kofalte jechuu dandeessanii no hin kofalle jetteeni garuu gurbaan na gaafachaa ture maallaqa sii kennaa birrii guddaa sii kennaa gara biyya kee ergattee jijjiiramta jedhee na kadhachaa ture jetteeni garuu ani guyyaa takka faana kolfee hin beeku jette gaafa waan kun na mudatu immoo kuteetuma lafa ishee buuse jetteeni seenaa kiyya natu guyyaa tokko hojjete waa'ee mucayyoo Itoophiyaatti abbaa manaa ishee akkas goote uftee isheen illee achirraa aggeeffatteetu anis waan kana godhee jira jetteeni baay'een keessanii guyyaa viidiyoo hojjedhe sanallee natti aartanii jirtanii maaliif baga kutte jettee naan jette mucayyoon tokko faana arrabsite inna an dhugumatti seenaa mucittii kanarra waa hedduu baradhe dhugumatti goota shamarra biyya arabaati maaliif seenaa ishee isinii qodde isinitti fakkaate ijoollee baay'eetu koomentii jalatti ilmi arabaa akkas na godhe ilmi arabaa akkas na gochuu jira akkasitti waggaa 5 maalii na godhe waggaa 5 booda qaamni kiyya akkas ta'e maallaqa ganaa gara biyya ergadhe akkanaan siqaayii argaa jira waan isin jettanii koomentii jalatti barreessitaniif isheen immoo mee seenaa kiyya kana haa ilaalanii akkamitti akka ilma arabaa maal akkan godhee gara biyya kiyyaa deebi'ee ammallee gara biyya arabaa deebi'ee jiraachaa jiru jette seenaa ishee kana isinii qoodde jirti jechuudha yoo isinitti tole waan gaarii goote jedha yoo balleessittis immoo ukirraa kaasuun dagatiidha dhugaa dubbachuu fi yeroo baay'ee ani akkuma isiniin jedhee wanta goonu hin amanu keessaafuu nuti warri shamarranii fakkeenyaaf warri dhiiraa tooftaa adda addaa yoo nuti fayyadamaniyyuu tooftaa nutu caala waan ta'eef tooftaa karaa hundaa nutu caala nutu waan isaan gochuu hin dandeenye godha waan ta'eef battalumaan ofirraa deebisuu ofirraa ari'uu hin dandeenya jechuudha maaliif ofii keenya yoo of laanne malee dhiirri nutti siqu jechuudha kana fakkaata seenaan obboleettii keenya takka okay obboleettiin keenya takka immoo maal jettee koomentii jalatti barreessite obboleessi yookaas obboleessi madaamii kiyyaa datti fayyadamuu jira madaamiin kiyyaa hin dhageessi osuma dhageessuu calliste ani garuu waan godhu dhabee jira jette koomentii jalatti waggaa meeqa akka isheen jette irra deebi'ee dubbisnee ayidoon amma bakka koomentiin jiru waan ta'eef dhiifama waggaa meeqa akka ati jette yaadanne obboleetti kiyyaa garuu osoo madaamiin kiyya beeku obboleessi isheen itti fayyadamaa jira jette seenaa ammaa kan mucittiin kun dabarsite ageessisee jirta waan ta'eef ijoolleen baay'een gootumatu jira shamarra biyya arabaa jechuun warqiidha dhugaa rabbi isinitti hima nuti warqiidha dhugaa isinitti hima ofii uma keenya lafa of keenyee ofii uma keenya abbaa feetetti qaama keenya qullaa erginee abbaa feetetti waan fedhe goone abbaa feetetti maallaqa keenya hin da'uum nuti ka Itoophiyaa amma waanummaa hundaatiin bareedee mootummaa akkana godhe sana godhe jedhan dhugaa rabbi isinitti hima shamarra biyya arabaati kan mana babbareedaa biyya keessatti ijaaree waan adda addaa biyya keessatti godhee rakkataa beela baasee warqeedha isin dhugaa rabbi isinitti hima garuu keessa baalagee jira kan maqaan nu nyaatu jira innoo akkasitti na qabatee innoo maaliidha warra akkasii ilaaltanii haamileen keessaniin bu'ina dhugaa rabbi isinitti hima keessaafuu ijoollee baay'ee koomentii jalatti na barreessa waan isin gochuu qabda yeroo hedduu viidiyoo irra deddeebi'ee dubbadha kunoo obboleettiin keenya illee isinitti himuu jirti maal akka goote dhugumatti garuu asirratti of eeggachuu qabdan maal isinitti fakkaate mucayyoon kun ammatoon banne ta'e itti gaafatamti dhugaa rabbi isiniin jedhe itti gaafatamti maaliif jechuu dandeessu albeetiin kutte mucaa keenya yookaan meeshaa wayiitiin kutte jedhan malee afaan isheetiin akkana goote hin jedhan isinii galee kanaafuu gorsa bakka amma obboleettiin keenya seenaa ishee nuu qoodde kanarratti yoo arabni isin rakkise waan feete gara lubbuu arabaarratti akka tarkaanfiin fudhanne tokko kana isinitti maaliif wanta barbaadeetu arabni si goote osoo arabni bakka injiraamii arabni akka feete sitti taphatte seerri isaaniif dhagaha asitti baruu qabdan garuu rakkoon keessa maal gochuu qabna akkamitti jalaa baana poolisii daawwaladha yoo arabicha amma fakkeenya mucayyoon tokko maal jette koomentii ishee guyyaa ilaaleen golfe bakka meeshaa miicutti qalabatiin itti godhatee akkasii warra akkasii ofirraa hifadhaa deebisa
kajilbeeffattee qadawaati sittiidha ofirraa hidhafiifattee deebtuu dandeessa dhugaa rabbi inna warra garuu osoo isin raftanii akkuma obboleettii keenya kanaa rakkoo adda addaa isinirraan geessisanii garatti manaa baatan abdanii rakkattanii poolisii daawwaladha. Lakkoofsi poolisii meeqaa kannaan jettantu jira. Biyya keessan faana barreeffadha. Anaatu viidiyoo hojjetee akkaataa kamiin poolisiitti daawwalattanii akkaataa kamiin akkatti isin manichaa baatan ana isinitti himaa jechuudha. Maaliif arabni yoo ati ofirraa rukuttellee yookaan an bishaan naa kenni jennaan na rukutte kaddaamaan yookaan immoo ani nyaata naa kenni jennaan na rukutte kaddaamaan siin jedhan malee badii waan akkanaa ilmi kiyya waan akkanaa gaafatee abbaan manaa kiyya waan akkanaa gaafateef rukutte in jedhani. Kanaafuu arabaratti tarkaanfiin fudhatiin arabni akkatti na qabatee ofirraa dha'ee deebisuun qabaa miti. No tooftaa fayyadamuu qabdan. Akkaataa kamiin akka baatan akkaataa kamiin akkatti baddan akkaataa kamiin yoo arabni usuma arabni sittiin siqiin bakka hinda'uun amma mucittiin amma seenaa ishee nuu qoodde kuni dubartii cimtuudha dhugaa rabbi. Fakkeenyaaf osoo dubartii tokkooti rifatteetumayyuu caaljeetti jechuun waan waan si rifachiisaadha beektee waan takka waan agartee hin beekne afaan keetti yoo dhufu irrifatta. Battalumaaniyyuu irrifatta ofii keeyyuuf wallaalta. Isheen garuu no battalumaan ciniinnaatiin qabattee kuttee lafa keessee baate. Biciqiciqii haadha ishee baasettee bar dhugaa rabbi akka isinitti haasa'u kana osoo hin taane isheen sagalee naa qabde akka isinitti haasa'u osoo hin taane isheen ikko kukkutee lafa kaayette kukkutee akka nama biddeen nyaatutti kukkutee lafa kaayee badee jette waggaa tokko guutuu biyya sana keessa okattee gara biyya ishee galtee jechuudha. Amma maal isinitti fakkaata? Fakkeenyaaf badii tokko balleessinee biyya namaa keessaa bahuu hin dandeenyu isinii galee isheen durumaaniyyuu waraqaa waan hin qabaanneef malee fakkeenyaaf amma nuti osoo badii waa tokko balleessinee biyya namaa kana keessatti warri ashaaraa qabnu gara biyyaa galuu hin dandeenyu. Gara biyyitti sirriitti of eeggadha. Isheen durumaaniyyuu waraqaa ofirraa hin qabdu waraqaa eenyummaa hin qabdu. Kanaaf malee silaa lubbuushee achitti baasu jechuudha. Kanaaf ijoolleen baay'een yoo arabni waa takka isiniin jedhe tarkaanfii irratti fudhattu osoo hin taane isheeniyyuu akkas gootaniyyuu akkasiin godha jettu osoo hin taane keessaafuu warri ashaaraa qabdan sirriitti of eeggachuu qabdan. Dhugaa rabbi warri amma fakkii ashaaraa yeroo isiniin jiru warri mana keessaa hojjettan inda'u warri bakka irraa hojjetaman illee yoo waa tokko ta'e illee haga tokko yoo mana sanaa badan qabamuun isaanii aganatti wanti miti. Maaliif basmaa waa tokko hin qaban waan ta'eef. Garuu nuti warri mana keessaa hojjennu baay'ee ulfaataadha. Kanaaf osooma inni sittiin siqiin osooma inni sittiin taphatiin osooma inni innoo akkas na godhee innoo asiin kana na godhee mataan kana waan akkasii osoo waan kun jira taanaan gara biiroo daawwalachuu gara biiroo daawwalattee illee furmaata hin qabdu hin beeka. Ijoollee baay'een biiroo daawwalatanii furmaata hin qabani. Garuu maal gootu mana sanaa baha kunoo masheen kun Dubaay deemtee waggaa 7ffaa isheeti. Garuu seenaan ishee seenaa waggaa 5 duraati. Kanaaf biyya mana tokko yoo baate mana gaarii si ga'uu danda'a. Maaliif beekta? Rabbii waanii fi kana sitti ajajje rabbiin baalagee keessirraa deebisuu dadhabe sitti hin fakkaatin. Garuu baalageen mana tokko jirti waan ta'eef yoo wanti akkasii mana tokko keessaa isin rakkise biyya keessan gala biyya jijjiiradha biyya biraa deema hojjetadha qaamni keessan fayya arabni sitti naasofni arabni waa akkasiin goone diqaalaa hin godhanne dhugaa rabbi keessaafu gaafa haadha amma fakkeenyaaf ijoolleen tokko suusii wayii itti fakkaate suusii wayii amma mucayyoon tokko hin jirti dhugaa rabbi araba itti fayyadama hin beekan mucitti hin beeka garuu miidiyaa irratti dubbachuun barbaadu ishee beeka. Yeroo tokko waa rakkadhe yennaa illee na gargaarte haa galatoomtu seenaa ishee baasuuf osoo hin taane arabichi poolisiidha sa'aatii barbaadetti dhufee itti fayyadama akkuma niitii isaatti jechuudha qoricha waa adda addaa fideefi. Maaliif waan kun maaliif barbaachise? Tarii yoo namni sun akkuma mucittiin kaleessa hukumni naqabee waa tokko jettu kana tarii hukumni achi keessa jiraachuu danda'a. Indoo dhiira biyya keenya hin caalle arabni dhugaa rabbi isinitti dhiira biyya keenya hin caalu keessaafuu Oromoo keenya hin caalu jechuudha. Kanaaf warri cinqii akkasii keessa jiraatan walumaa galatti viidiyoon kiyya har'aa kuni hunda keessan nama aggeeffateef barumsa ta'a jedhee yaada. Biyya jirtan faana natti hima lakkoofsa poolisii natu isinii hojjeta biyya keessan naannoo kam akka jirtan biyya keessa yeroo jiru biyya arabaa jechuudha. Biyya kam akka jirtan Saawudii, Dubaay, Kuweet biyyoota hundaa lakkoofsa poolisii waliin isinii hojjedha jechuudha. Maaliif yoo inni dirqama si qabachuu barbaade dirqama wanti kun yoo ta'e dirqama si dirqisiisa yoo ta'e poolisii daawwalattee qaxxeen baata mana sana hin galta gara biyya keessa gashuu didaa si qaayii si gashaa waan tokko siin jedha taanaan bakka kallattiin daawwalattee garuu immoo ani hojjetachuu barbaada garuu baalagee kana bira taa'uun barbaadu yoo jette immoo
biyya arabaa kana keessa ijoollee baay'ee jira ala kana bees itti daawwalattee baatee dalagachuu kana jechuun qaama kee eeggatte jechuudha. Inda'uun kun zinaadhaayu dhugaa rabbii isinitti makuni ati gaafa duute ko raammoo si keessa yaa'a gana dhugaa rabbii amma tokko maal jetti beektu komentii jalatti maallaqaaf jedhee keessaafuu seenaa mucayyoo wayii tokko ka har'amoo yoo hojjedhe maallaqaaf jedhee biyyaa bahee jedhee waan akkasii jedhee noo waan akkasii hin danda'amu dhugaa rabbii waan akkasii irratti harkaan kennatina. Bakka ati maallaqaaf biyyaa baatee hojjetatta bakka humna qabda ijoolleedha. Amma shamarri biyya arabaa yoo ta'e waggaa 30 waggaa 32 waggaa 28 29 haga 25 6 7 kanan dabartan namni waggaa 40 guute jira jedhee yaadu. Kanaafuu umriin keessan ganaadha jechuudha. Hin dulloomne maaltoo ganatti qaama gurgurachuu isin geessite dhugaa rabbii. Kanaaf waan hundumarra waan akkasirra of eeggachuu qabdan malee ani akkas ta'ee arabicha akkasitti akkas na godhee qalabatii natti hidhe maa qalabatii sitti hidhata waan ati maal taateef maa qalabatii sitti hidhata maasii gochuuf iyyuu qalabatii sitti hidhata dhugaa rabbii. Indee nama ajaa'ibdani ani koo koomentii tokko hin hojjedhu barirraa viidiyoo maaliifi kolfeetuma callisee isa sababiinsa barumsa miti namni waan irraa baratu hin qabu. Akkasitti na godhee akkas ta'ee akkas godhatee qoyani wanti na ibata akkammoo jira dhugumatti arabni akkasiin gochaa jira moo sobdanii koomentii barreessitu moo ani koo ayyaana dhugaa rabbii koomentii takka faara dubbisee mataa kiyyatu na galabbatame koomentii viidiyoo irra hojjedhe jedhamee jala seena dubbisaa koomentii mataa kiyya akka tokko na ta'e dhugaa rabbii indee dhugumatti arabni akkasiin gochaa jira koomentii na barreessitu moo sobdaniituma sammuu keessan keessaa fuutanii indee arabichi maala fakkaata akkamii biftiisa maa inni akkamitti ani dhugaa rabbii naa galuu dide garuu dhugumatti naasiin galuu takka immoo dhuguma dhatinna yaa rabbii mana akkamii jiraata ilmi namaa kuni ka jedhamus immoo natti dhagama qalbiin takka maanna jetti beektu kuni koomentii kijibaati kan naan jetti qalbiin tokko maaliif waan ilma namaa keessatti ani siruma miidiyaa kanarratti dhaga'een beekne fa koomentii kiyya jalatti barreeffamaa jira isin iyyuu numa agartu gaafii piiniin godhaa gaafii immoo irraa haasa'a garuu isa kaan isa baalagee garmalee ta'e ol hin baafne maaliif viidiyoon kun boru ijoollee bira gahaa namoota hedduu bira gahaa waan ta'eef waan akkasii ol baasee irraa haasa'uu hin barbaadu garuu koomentii ma jala taa'ee namni irraa dubbifachuu danda'a jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya dhugumatti siqaayii waan akkama koomentii barreessitan jirtan kana dhugumatti waan akkasii kee jirtu taanaan innaa lillahi wa inna ilaihi raaji'uun baamanicha dhugaa rabbii maa doolaarri isaa miiliyoona biiliyoona meeqa siin taane biyya argatte dhugaa rabbii ba'i manicha deemi dhugaa rabbii sinitti maasinii godha maasin fayyada indee ani ko yeroo kolfaa sin faana ta'u arabni akkas galee ani indee isin arrabsuu yookaan wallaale miti barani ko ijoollee baay'ee gorsu osuma gorsu baay'achaa uftani bar anallee akkas na godhee anallee akkas na gochaa jira anallee maalii na gochaa jira maal taatani dhugumatti seenaan keessan dhugaadha moo ani seenaama keessan kana shakkaan jira warra koomentii barreeffatu dhugaa rabbi koomentii takka haraa argin indee waan kun dhugaadha moo yaa rabbi ka jedha yoo shakke imushittiin kun sobdeen na barreessine na yeeduma shakke dhugaa rabbi indee akkamitti jechuun warri akkasii kuni warra wanti bira jirtan natti fakkaata warra shiishaa kan jedhamu ka xuuxan sana alkoolii adda warra fayyadaman warra akkasii bira jirtu yoo ta'e malee arabni noormaaliin akkas ta'a jedhee yaadoon akkasiin amma koomentii barreessitan kanatti arabni noormaaliin akkasiin ta'u garuu isin mana wanti jirtanii fakkeenyaaf ijoollee warri seenaa akkasii himattan kuni dhugaa rabbii isinitti hin qabamani maaliif warra mana waan fedhe dhugu akkuma biyya keenya hin jiraamire shiishaa adda sigaaraa bakka alkooliin hin jira biyya arabaa kana keessaaf gara beerootti kana waa baay'ee jira. Kanaaf yoo akkas ta'e malee ani hirrifadhe bara koomentii takka fa'aa ol baasee irraa hojjedha jedhee awuzu billaan kanuma oliin baasu yuutuubii kiyya irratti jedheetu jalmatti dubbisee kolfee isee baay'een keessa argitaniitu ta'uu mala. Kanaaf waan akkasiirraa bareechaa of eeggadha viidiyoo obboleettii keenya